Asoosama gabaabaa hidhaa jaalalaa barreessaan Beeknaan Rabbirraa hidhaa jaalalaa. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa asoosama baay'ee nama barsiisuu fi hubannoo cimaa nama argamsiisu hidhaa jaalalaa Beeknaan Rabbirraan barreeffame isiniif qabadheen dhiyaadheeraa hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun akka na waliin turtan kabajaan isin gaafachaa akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isin affeeraa dubbisuun hanga xumura qophii kanaatti waliin kanan turu ani gammachiis Tashoomeetii turtii gaarii. Hidhaa jaalalaa. Jaalalumateeti lakkana nagubdu jaalalumateeti lakkana nagubdu silaa murtii beekee waasilleen daararu. Egaa hundi keenyi gaafateenyee dhaabbannee hidhamnee hiikamnee deemnee fiignee callisnee gaddinee gammannee yeroo xumurru waa'ee jireenyaa waa'ee jaalalaa yaaduun keenyan oolu jaalalaan duuba maaltu jira kan jedhus deebii biroo qaba. Gaafa kana xiinxaltu gochaa seenaa dhugaa tokko argitee biran dabartu barattoota lama turanii barattuu seenaa fi barataa falmataa isaan lamaanuu yuunivarsiitii Haramayaa keessatti damee barnoota injineringii baratu. Seenaan waggaa 3ffaa yoo taatu falmataan immoo waggaa 4ffaa barata. Inni Oromiyaa jiddu galeessaatti dhalatee guddate. Isheen immoo Oromiyaa lixaa yoo taatu lameen isaanii ijoollee Oromiyaa baadiyyaatti dhalatanii guddatanidha. Seenaan akkaataan uumama ishee baay'ee nama ajaa'iba. Icciitii ishee beekuun ulfaatus kennaan beekumsa ishee fi bareedinni ishee dhiirota hedduu akka bubbee arfaasaa asiif achi raasa. Rifeensi ishee dugdarraan hanga'a. Yeroo adeemtu akka bishaan gibee deemuu malee sagaleen dhageessistu. Ijji ishee akka urjii birraa calaqqisti. Seeqni yookiin immoo kolfi ilkaan ishee akka tirikaa dukkana keessatti ifa. Konkonni funyaan ishee akka waan ogeessi bobbocaa boce fakkaata. Guntunni ishee immoo akka tulluuwwan Oromiyaa keessaa uumamanii kan dhaabbate ol jedhee nama laalu fakkaata. Seenaan yeroo kolfitu sagalee onnee nama raasu tokko osoo hin daangessiin ol baasti. Haalli uffannaa ishees akka bineensota baddaa baalee daawwataniitti ilaalanii xumuruun ni ulfaata. Falmataan immoo mooraa yuunivarsiitii Haramayaa keessatti baay'ee tokko boonuudhaan beekama. Gaafa namni baay'een haasa'u baay'ee dhaggeeffata. Rifeensi isaa immoo boca odaa Oromoo fakkaatee akka bosona Oromiyaa durii daawwatameen quufamu. Kennaan bareedina isaa akka somayaa leemmanii ol qajeelaadha. Kan nama dhibu falmataan barnoota isaatiin baay'ee cimaadha yoon jedhe san madaalu. Gaafa barsiisaan gaaffisa gaafatu akka leencii yeroo gaaraa bookkisu bineensonni isaan kaan asiif achi sokoksanii barattoonni kaan daree keessaa calli jedhanii isanni deebisu kana baranneerraa laata jechuun daftara isaanii asiif achi galagalchu. Seenaa fi falmataan gumii aadaa fi hogbarruu afaan Oromoo keessatti hirmaannaa cimaas qabu. Kan falmataan nama ajaa'ibu keessaa tokko immoo yoo jiraate guyyaa ayyaanaa keessumaayyuu guyyaa ayyaana sabaaf sablammootaa huccuu yookiin tiishartii dhiigaan baasna jedhu uffachuun beekama. Sababa uffata kanaafis baay'ee dararama. Haa ta'u malee garuu osooma baratuu barattoota damee barnoota isaa baratan kan waggaa 1 hanga waggaa 3ffaa barataniif barnoota dabalataa yookiin immoo tiitoriyaalii barsiisaa yeroo boqonnaa isaa dabarsa. Falmataan afaan Amaaraa osoo miiliyoona 1 kennitee fi waan dubbatu sin fakkaatu. Barnoota dabalataa kana yeroo barsiisu barattoota saba biroo daree seenuu dhoowwee barattoota Oromoo qofaa adda baasee barsiisa. Sababa kanaafis sabaa fi sablammoota biroo biratti falmataan waan baay'ee jibbamu fakkaata. Seenaanis barattuu waggaa 3ffaa waan taateef barnoota isaa kana barachuuf dirqamte. Isaan lameenuu jaalala sabaa guddina afaanii fi jireenya isaanii yaaduu malee guyyaa tokkos waa'ee jaalalaa dubbatanii waan beekan hin fakkaatani. Haa ta'uyyuu malee guyyaan tokko ni dhufe osoo lamaan isaanii mari'atiin. Innis osoo barsiisu seenaanis osoo barattu wal ajaa'ibsiifachuu jalqabanii. Falmataanis kan durii isaa malee maali bareedduun akkanaa
maal uumaan intala Oromoo kuni silaa isheen tolinaaf hin jettu maaliif afaan koon balleessaa calluma jedheen barsiisu isaan babbareedduun akkanaa yoona akka dachee magaala Finfinnee qabamanii dhumaniiru barana rabbi na balleessuuf mucayyoo kana natti fide maalaa godhu yaa jamaa barumsa koo qabxii gaarii galmeessaan dhufe kana dhoqqeetti laaquufi jedhee yeroo dinqisiifatu seenaanis utuunni barsiisaa jiru ol ilaalaa maal osoo inni kun kiyya ta'ee jiraate nan eebbifama ture barataan cimaa silaa waa'ee jaalalaan beeku maal ta'ee tammammoo nan gaafatu ija jaalalaan maal suuta jedhee akkan otoo barsiisu na laala barumsa malis waa'ee jaalalaa waan beekuun fakkaatu maal godha kana kun aljeebraa malee jaalala beekaa laata tarii immoo gaaffii kanatu na dhibe jedhee bira geesse ilaalu yeroo inni na laalu ija keessa laaluu danda'a laata yaa rabbii koo jettee seenaan gaafficha qabattee ijaan lafa laalaa tokko lama jedhaa gara isaa deemuu jalqabde yeroo seenaan gaafficha gaafachuuf kophaa bira deemtu dubartoonni kaan maaliif qofaa bira deemte bareedaa kana jaallachuu barbaadde moo jedhanii miila lafatti riganii warri dhiiraas jalaa wal ilaalaa ishee ani gaafachuuf ka'e maal abbaasaa qofaa haasofsiisaa jechuun yaadaan wal qeeqanii seenaan dhiirota hedduun jaalatamti garuu baay'een isaanii gaafachuu sodaatanii doormii keessatti ciinca'u akkuma falmataa bira geesseenis ija jaalalaan isa shululuun yeroo laaltu falmataan waan akka balaqqeessi wayii tokko ofii taa'ee isheen dhaabbattee asii gadi isa rukutuu ija ishee keessa naasuun ilaalaa maaloo seenaa akkanatti nan laaliin jechaa gaafficha hojjeteef erga hojjetee xumuree boodas galatoomii sabboonaa jettee sagalee humna hin qabne tokkoon itti dubbatte doormiitti yeroo isheen deebitee galtus dubartoonni maalirraa si qabee jedhanii kolfaan doormii uwwisanii osuma isaan lamaanuu yaadaan waxalamanii baachi tokko ta'e guyyaa tokko seenaan kaafteeriyaa tokko keessa teessee yeroon qormaataas ga'eera waan ta'eef gara mana kitaabaa deemuuf buna dhugaasoo jirtu falmataan gara mana kitaabaa deemaa jiru laaltee argite seenaanis daftee lafaa ol kaatee sabboonaa jettee sagalee ol kaastee isa waamte barattoonni naannoo sana turanii maal intalli kuni maal taate jechaa wal ilaalanii yeroo falmataan ishee bira ga'u kootu buna Oromoo dhugi jettee isatti dubbatte innis xiqqoo ishee akka kolfuu tokko ta'e maalinni buna Amaaraa yookiin Tigree jedhamutu jira moo jedhee yeroo isheetti dubbatu seenaan xiqqoo ishee akka callisuu tokko taate bunni illee kanuma Oromooti garuu kan gurguratee duuromaa yookiin immoo sooramaarra jiru warruma sana jettee isatti dubbatte buna isaanii dhugaasii waa'ee barumsaa wal gaafatanii falmataanis akka sedheen barachuun naman dhibu baratanii akka namaatti jiraachuun garuu baay'ee nama dhiba haa ta'u malee garuu seenaa gaafa baratte ati eenyuun akka taateen hubatta ati hoo siif akkami barumsi jedhees kan isaa dubbatee kan ishee gaafate seenaanis akkas jettee deebisteef barachuun baay'ee salphaadha garuu kaayyoo feete qabaattus jaalalaa fi atileetota Oromoo mo'achuun ni ulfaata jettee deebisteef falmataan suuta jedhee yeroo laaluun seenaan akka aduu bishaan awwaash gubbaatti baatee ijji irra namaa hin dhaabbattu hundaafuu eessa deemaa jirtaa jettees yeroo gaafattuuni gara mana kitaabaa deemaan jira jedhee akkuma deebiseefiini anis si wajjin haa dubbisu kaa jettee ammas isa gaafatte falmataanis eeyyen garuu mucaa tokkummaa jedhamu tokko wajjin dubbisuu fi beellama walii qabanneera jedhee yeroo isheetti dubbatu seenaanis maali tokkummaan keessan dubartoota Oromoon dabalatu moo jettee dubbii isaa jijjiirte falmataanis dubbii isheetti baay'ee ajaa'ibsiifatamee rifatee tole haa deemnu jedhee deebiseef yeroo isaanii mana kitaabaa seenanii kaasanii barattoonni hedduun sekoondii 10 kitaaba isaanii dubbisaa daqiiqaa 10 immoo isaan ilaalaa yeroo isaanii mana kitaabaa keessatti dabarsu seenaa fi falmataan onneen isaanii jaalalaan liqinfameera falmataan gaafa isheen gaaffii gaafattu akkuma isheen har'a eebbifamtutti gadi fageessee ibsaaf garuu yaanni ishee gaaffichaa fi deebii falmataa otoo hin taane falmataarra ture qalbii ishee booji'eera xiqqoos erga dubbisanii booda boqonnaa fudhachuuf mana kitaabaa sana keessaa gadi bahanii haasaa isaaniis tokko lama jechuun jalqabanii egaan isaan
akka Oromoo ammaa calli jedhanii waa'ee jaalalaa odeessuu osoo hin taane sanyii fi seenaa isaanii akka Oromoo duriitti wal gaafatanii lachanuu mudaan muddii qabanii seenaanis gaaffiin ajaa'ibu tokko si gaafadhu jettee falmataa gaafatte innis deebisee fi tole rakkoo maal qabare yeroo jedhuun ati garuu maaliif barattoota saba biroo akka daree keensee inni dhoowwitaa gaafa barsiisaa yuunivarsiitii taasis akkasuma gootamu jettee yeroo isa gaafattu falmataanis quuqama garaasaa keessaa baafatee nuti yoo xiqqaate uummata miiliyoona 40 taana garuu afaan keenyaan magaala deemnee lilmoo bitachuu hin dandeenye hedduun keenya immoo afaanuma keenya dubbachuutu ni qaanofna namoonni hedduun yoo afaan amaaraa kuni jalaa cabe ishee fooyyessuuf halkan guutuu hirriba dhabu kanaaf barattoota keenyaa fi akka isaaniif galutti afaan oromootti ni kaaf anis dirqama koo ba'uun qaba kanumaafis jedhee akkuma deebiseefiin amma immoo ani dabaree koo si gaafachuu danda'a jechuun yeroo seenaa gaafatu seenaanis eeyyeen rakkoon qabu falmataa jettee deebisteefi ati maqaa kana maaliif sitti moggaasanii jedhee yeroo ishee gaafatu seenaanii xiqqoo erga gadditee booda abbaan koo yeroo mootummaa wayyaanee seenu sana roorroon nutti hammaatii jennaan gara waraana adda bilisummaa Oromootti deeme achittis wareegame yeroo sana reefu harmee koo wajjin wal fuudhanii ji'a 5 akka ta'een ture waraana kan deeme harmeen koos anaan garaatti na baattee mana hidhaa turte gaafa isheen ulfa ji'a 8 taatu erga deesse deebisnee siina jedhanii mana hidhaatii gad ishee lakkisanii harmeen koos na deesse ji'a 2 gaafa geessu isheenis baqattee gara waraana adda bilisummaa Oromootti makamte amma ni jirti ni wareegamteetti wanta ani beeku tokko iyyuu hin jiru ani ergan dhaladhee kaasee akkoo kootu na guddise maqaa koos akkoo kootu seenaa jedhee naaf moggaase jettee miira gaddaan falmataatti dubbatte sanaan booddees gara falmataatti garagaltee ati hoo jireenyi kee maal fakkaataa jettee yeroo isa gaafattu abbaan koo baay'ee nama cimaa fi nama Oromoof dhiigu ture yeroo baay'ee farda eeboo fi gaachana isaatiin addan ba'u yeroo sirna dargii sanaa akka ta'uttis ta'ee darbee bara wayyaanii kana bira ga'e manni keenyi poolisiidhaan marfamee bula ganama yeroo baay'ees dhukaasatu dhagahama garuu Oromoon naannoo sanaa isa deeggaranii poolisoota ofirraa faccisaa turanii harmeen koos akka isheen rasaasatti fayyadamuu dandeessu leenjisee ture fardi abbaa koo maqaan isaas bulloo jedhama gaafa abbaan koo bulloo jedhee waamu ni fiigaaf ni balali'aansaa osoo hin beekamiin bira gahee diina jalaa miliqaa turanii guyyaa tokko osoo inni quban qabiin lafti bari'uu geesse abbaa kiyya na jalaa ajjeesanii kana booda Oromoon naannoo keenyaa eeboo fardaan itti yaa'us diinni dhukaasa walirraan cinneen gara magaala naannoo sanaatti qajeelanii namoonni 2 ollaa keenyaa dafanii formaata tokkos uumanii Oromoon amma duukaa deemaa jirtan dhaabbadhaa erga jedhaniinis booda fardaaf meeshaa isaanii fudhatanii karaa biraatiin diina fuuldura qaxxaamuranii bosona tokko keessatti eeganii yeroo poolisiin afaan Oromoo haasa'us Amaariffaa akka warra Tigree tokko haasa'us akkas jechaa isaanitti dhufanii ሰውዬው በጣም አደገኛ ነው ኦሮሞዎች መጥፎ ናቸው ደግሞ ፈረስ ይወዳሉ ጀዳ ኦፍ ዱባ ላላሶ ዴምቱ ቦሰነ ብረ yeroo isaan gahan dhukaasa walirraan cinneen sadan isaanii ajjeesanii baay'ee isaanii madeessanii biraa deemanii dhiigaan baasna ilmi Oromoo tokko yoo du'u kan nafxanyaa sadiin madaalama jechuunis geeraranii yeroo jedhee dubbatu lamaan isaaniiyyuu boo'ichaan morma wal qabanii waadaa Oromummaaf waliif seenanii kanaan booddee yeroo dubbisan yeroo bashannanan yeroo nyaatanii fi kanneen kana fakkaatan irratti yoomiyyuu akka addaan hin baane waadaa waliif galanii kanaan booddees bosona addunyaa dambal daalfuul loob istreetii dabalatee iddoo hundaatti seenaan mudhii isaa qabattee wajjin yuunivarsiitii Harammayaa keessa deemuu jalqabanii jaalala isaanii irraa Oromoon Jimmaa Arsii Baalee Wallaggaa Shawaa Boorana Gujii Karayyuu Iluu Harargee fi Kamisee hundi isaanii sanyii tokko akka ta'anii fi namoota nama naannoo kiyyaa jaalladhee wajjin jiraadha jedhuuf deebii gahaa kennanii yeroo tokkos yuunivarsiitii Amaaraa keessa barataan Oromoo tokko du'e jedhamee dhagahame falmataa fi hiriyoonni isaa kaayyoo dhiigaan baasna kan jedhu qaban guyyaa tokko galgala keessaa sa'aatii 3 yeroo ta'u barattoonni kumaatamaan lakkaawaman mana kitaabaa keessatti dubbisaa jiranii falmataa fi hiriyoonni isaa dhagaa lamaan tokko gara foddaa mana kitaabaatti yeroo gadi lakkisan barataan inni kaan wal caccabsaa balbalaan
inni kaan karaa foddaa asii gadi of darbataa isa kufirra deemaa baqatanii. Inni waggaa tokkoffaa naannoo Amaaraa keessaa dhufe tokko akkas jedhees dubbate. Yaa Waaqa, tsalootii koo naaf dhaga'uu diddee yuunivarsiitii Oromoo nageessite jedhe jennaani barattoonni Oromoo doormii keessa jiran kolfaan dhumanii. Ergasii kaasee yeroo doormii mana kitaabaa mana nyaataa daree barnootaa deemanis akkuma keellaa Awwaashii poolisiin federaalaa sakatta'u eegale. Seenaanis baay'ee gaddaa bultee hojiin kun kan falmataafaa ta'uun oolu jettee lubbuun ishee dhawwatte. Bilbila isaarratti bilbilaa bultus bilbilli isaa ka'uu dide. Guyyaa lammaffaa dambalii akka dhufutti himtee yeroo inni bira gahee cireeyaa nyaannu jedhuun seenaan imimmaan morma ishee jalarra dhangalaasaa koottumee waan tokko sin gaafadha jettee isatti himte. Kanaan booddees falmii koo ani baay'een si jaalladha. Onneen koo erga si argee jalqabee jaalala keetiin booji'ameera. Garuu akkuma abbaa koo faadha koon dhabe siin illee waantan dhabu natti fakkaachaa jira jettee yeroo falmataatti dubbattu. Innis seenaa siin ofitti qabee seenaa koo anis baay'een si jaalladha. Ergan si argee jalqabee hirriban qabu. Garuu gumaa abbaa keetii, haadha keetii, abbaa kootii walumaa galatti gumaa jaalleewwan wareegamanii kan baasu unuma jechuun imimmaan gadi roobsaa sirba Kadir Martuu fedhii koo hin taane si ganuuni jedhu yeroo yoo qabaatte naaf dhaggeeffadhu jedhee isheetti dubbate. Fedhii koo hin taane si ganuuni haalumaa namutee yeroo sanii dhiifama naaf godhee atumaanii Guyyaa muraasa booda halkan keessaa sa'aatii 8 yeroo ta'u doormii barattootaa sakatta'uuf poolisiin federaalaa dirree waraanaa fakkeesse. Falmataa riyaasaa tokkummaa dabalatee barattoota hedduu achi buuteen isaanii dhabamsiisanii. Ganama obboros barattoonni hiriira bahanii isaanii dhamanaa hiikamanii jechaa dhaadannoo yeroo dhageessisan poolisoonni garuu dhaadannoo isaanii dhaga'uu dhiisanii warruma dhaadannoo dhageessaniyyuu hundumaa gara mana hidhaatti gurranii. Kanaan booddee seenaan halkaniif guyyaa wallaaltee hiriyoota isaa kan isheen itti bilbiltu hunda poolisoonni federaalaa achi buutee isaanii dhabamsiisaniiru. Bilbiltee eenyu naa gaafattu? Kanaan booddee seenaaf falmataan erga hidhamee dhiironni duraan jaalala isaaniitti inaafaa turan abdii kutachiisuuf guyyaatii gara guyyaatti yaaluu jalqabanii. Barattoonni Oromoo hedduun garuu baay'ee gaddanii yaadaan ishee cinaa dhaabbatanii. Seenaan yeroo nyaattu, yeroo mana kitaabaa deemtu, yeroo hundaa kophaa ishee yaadaan yaaddaa ciincaa deemuu jalqabde. Guyyaa tokko otoo gara mana kitaabaatti deemtus gaaffii tokko of gaafatte. Harmeen koo gaafa abbaan koo deemee wareegame maaliif inni hin deebi'u jettee abdii kutattee nama gara biraatti hin heerumne? Nama biraa jaallachuutiif maaliif dhiiste jettee gaaffii of gaafatte. Gaaffiin kunis yeroo itti kennitee dafee deebii waan sammuu ishee keessatti argateef anis kaayyoo haadhaaf abbaa koo kan jaalallee koo walumaa galatti dirqama oromummaa bahuun qaba jettee of amansiiste. Itti dabaltees onneen koo al takkaa falmataan wareegameera. Kanaan booddees eenyunis tasuma wareegamu jettee waadaa ofiif galte. Maalummaan jaalalaa eenyummaan oromummaa galeef. Falmataan poolisoota dhalootaan Oromoo ta'an keessaa hiriyoota hedduu qaba. Poolisoota sana keessaa tokkoon xalayaa kana barattuu seenaa jedhamtutti naaf geessi jechuun itti kennate. Xalayichis akkana kan jedhu ture. Seenaa koo si'a ga'u nageenyi koo akkam nagaadha baay'een si yaade seenaa koo onneen koo jaalala sabaaf jaalala keetiin iddoo lamatti qoodamtee gubachaa jirti. Miidhaaf dararaan anarra ga'es kanuma Oromoo jaarraa tokkoof irra gahaa ture sanadha. Hanga bilisummaa argannee biyya dhalanne irratti akka namaatti jiraannutti jaalala keenya galmaan ga'uun ni ulfaata. Ammaaf mana murtiitti na dhiyeessanii waggaa 8 natti murteessaniiru. Waggaa 8 jechuun salphaa miti. Seenaa koo ani jaalala ijoollummaa keetti taphachuun fedhu. Hanga ani mana hidhaa keessaa ba'utti obsitee yoo na eegde hawwii kooti. Yoo ta'uu baates wanti gaariin akkasii qunnamu rabbiin siif kadhadha. Sirba Dooktara kabajamaa Artiist Alii Birraa silaa osoon beekee waa siilleen dararuu jedhu si affeereen jira. Kana naaf dhaggeeffadhu. Seenaa koo baay'een si jaalladha. Mana hidhaa
gootota Oromoo Maayikalaawwiirraa nagaatti xalayaa kana erga dubbistee booda seenaan naasuudhaan lafatti kuftee yeroo muraasaafis hafuurri ishee dhokate. Poolisichi satattamaan gara mana yaalaa geessee naannoo sa'aatii 2 booddee of bartee. Erga of bartee booda adaraa Oromummaa xalayaa kana barreesseen sitti kenna na eegi jettee poolisichaan xalayaa akkas jedhus falmataaf barreessite. Falmii koo si'a ga'u nageenyi koo onnee koorraa kan madde jaalalaa fi kabajanisiif qabu yoomiyyuu daangaan qabu kaayyoon keenya akka galma ga'uuf halkaniif guyyaan rafuu falmii koo jabaadhu irree jabeeffadhu si waliin hin jira anaaf waggaan 8 borga namadha wanta baay'ees seenaa harmee koorraa baradheera ati garuu lubbuun inuma jirta wanta kana yeroon si argu bichaan amana rifeensi kee odaa fakkaatu suni jira laata falmii koo onneen koo jaalala keetiin hidhamteetti namni biraas nama natti hin fakkaatu falmii koo yoomiyyuu taanaan sin jaalladha hanga ati dhuftuutti sin eeggadha nagaatti jaalallee kee seenaa yuunivarsiitii Haramayaarraa jettiin seenaan barreessitee falmataatti ergite. Waggaa 8 jechuun borga nama jettee xalayaa sanarratti barreessituufis haa ta'uutii garuu bu'aa bayii hedduutu turani. Seenaan barattee eebbifamtee garuu hojii argachuuf ragaa miseensa OPDO yookiin immoo wayyaanee fiddu malee hin qacaramtu waan jedhaniif hojii argachuu hin dandeenye. Baadiyyaa akkoo ishee biratti deebitee akkoo ishee waliin jireenya ganamaa jiraachuutti fuftee akkoon ishee seenaa ishee fi falmataa dhageesse ganamaaf galgalaa seenaa cinaa dhaabbattee gorsiti. Guyyaa gaafa falmataan mana hidhaatii ba'u lakkooftee seenaan balbala mana hidhaa Maayikalaawwii dhaabbattee waggaa 8 booddee akkuma wal arganittis ijji isaanii imimmaan dukkanaa'e. Falmataanii akkas bareedu ture yeroo waggaa 8 xumuree mana hidhaa keessaatii ba'u akka bosona Baalee fi Booranaa guggubatee dhumeera. Wal arganiis halkaniif guyyaa gammachuu wallaalanii ergasiis gara baadiyyaatti deebi'anii akka aadaa Oromoo duriitti iyyanii iyyisiisaa cidha nama ajaa'ibu tokko gaggeessanii manguddoon Oromoos bahanii lamaan isaanii bultii gaarii muudaa hin qabne milkii qabu akka argataniif eebbisanii. Ji'a tokko booddee garuu wanta ajaa'ibaa tokkotu ta'e. Seenaan waggaa tokko dura falmataan akka hiikamu beektee DV biyya Ameerikaa ani heerumeera jettee guuttee ture. Rabbis ishee gargaarii erga falmataan hiikamee dhuguma heerumtee xalayaadhaan barbaadanii DV'n suni akka ba'eefiitti himanii falmataa fi seenaan tasuma wanta kana amanuu hin dandeenye. Oromiyaa gadhiisuun kaayyoo isaanii ta'uu baatus falmataan ammas poolisootaan hordofamuu eegaleera. Sababa kanaaf lubbuu isaa hambisuuf miila isaanii gara Ameerikaatti qajeelchanii. Asoosamni kun xumurameera. Barreessaan Beeknaan Rabbirraa kan isiniif dubbise immoo ani Gammachiista Shoomeeti. Laayikii fi sheer gochuun yoo kan na deeggartan ta'e anis guyyaa gara biraa asoosama gara biraa isiniif qabadheen dhiyaadha. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif illee ulfaadhaa nagaatti. Hidhaa jaalalaa madda toora intarneetii.